mootummaan uummanni tajaajila si'ataa fi iftoomna qabu akka argatuuf riiformiiwwan garaagaraa teekinooloojiin deeggaraman hojiirra oolchuu maddiitti hojii to'annoo fi hordoffii cimsuun kenna tajaajilaa fooyyessuuf xiyyeeffannaan hojiitti galee jira. Haaluma kanaan manneen hojii mootummaa tokko tokko keessatti gama kenna tajaajilaan fooyya'insi akka mul'achaa jirudha. Manneen hojii gama kenna tajaajilaan fooyya'insi agarsiisaa jiran keessaa bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii isa tokkodha. Haalli tajaajila kenniinsi isaanii baay'ee gaariidha. Amma gaa sa'aatii laaqanaatti irra ga'ee waan hojjetamuu qabu san hojjetanii sa'aatiin laaqanaa geenyan gara laaqanaa baay'ee hunduu nus hin baane amma gaa dhufne immoo karaa isa dhumaatitti dabarreessa jirra gaa amma xiqqoo worofaa qabanatti fakkaata. An bubbulee haa ta'uun beeku kaa namoonni baay'eetu jira ta'anii akkuma argitan kana garuu karaa hojiitiin yoo ilaallu wanti isaan hafeen jiru nama hojjetu. Kenniinsi isaaniitis baay'ee gaariidha, namatti tola. Lammaffaa immoo haalli itti iddoon itti nu keessummeessan kunis baay'ee namatti tola, mijataadha. Guyyaa guutuu miti guyyaa lama oduu as keessa dhaabbatanii namatti tola. Maali iddoo biraa hodhannee jiraanne laalte oluma seentee biiroodhuma tokko waan tokko xumurachuudhaaf iyyuu akkaataan itti kenniinsi tajaajilli naannoon itti kennamu sunuyyuu mijataa miti, namatti hin tolu. Kuni garuu baay'ee namatti tola. Waggaa lamaan sadi duraan dhufeen tureeyyu akkanuma haaluma wayii biraati. Isaa fi amma waggaa wal bira qabee tola. Haaluma ammaa kun baay'ee fooyya'aadha. Baay'ee gaariidhas. Dura maaliin nama deddeebisuu tura. Nama deddeebisuudha. Haala tokko nama xumuruudhaaf yeroo namaa kennuutu ture. Amma garuu hoo ilaallu sanii wal bira qabneetu amma ganaman dhufee amma gaa olmost fixadhee waan xiqqaan naaf malee ani fixadhee galuuttan jira jechuudha. መስተንግዷቸው ህግንና ህግን የጠበቀ ሰው አክብረው በደረጃው በሊዙ በተለካልኝ መሰረት መጣሁ። አልተጉላላሁም። የደረሰብኝም ነገርም የለም። በደስታ ተቀብለውኝ አስተናግደውኝ ካርታዬን ሰጡኝ። ይያለው አሁን ደግሞ ግብር ሊዝ ልከፍል ነው የመጣሁት። አሁንም ሊዚ ከፈሉን ኑፌ የሮን ካርታ ፍደስ ተጃጅል ሊሳኒ ሴራ ፊ ሴራ ካን ኤገተዳ ነማ ከበጀኒ ነማ ተጃጅሉ ደደቢን አርግኔ ደበሬ ኬኛ ኤግኔ ከፈላ ጅራ ተጃጅሊ ጋሪዳ ዋቀዮ ልፍና ኢሳኒፍ ያከኑ ሆጂ ጋሪቱ ሆጀተማ ጅራ አሁን በጣም ተሻሽሏል። ያለፈውን አታንሳው አልኩ። በቃ ባጭሩ ዙሮ የሚያየው ማን ነበር? ማን ነው የሚያስተናግደው? እየመጣን እኔ እንግዲህ 62 አመቴ ነው። ገባ መዋሸት የለም። አማ ባዬ ፎየኢስ ጅራ አኒ ነማ ወጋ ጃተሚ ለማቲ ሶቡን ነረንጅሩ ኢኒ ከናን ዱራ እንዱበተም ኡልፋታ ቱሬ አማ አንቂና ኡምነ ነማ ቀቡ መሌ ባዬ ጋሪዳ ግብራ ፈንፈ ጋፈ ግብራ ሰንስ ወኔ ረኮለ ስት ጅሩ ማልኒ አባን ማን ባየታ አባን ማቲ ፊ ሀል ትገገሰኒሞ ጥቆ ወለፍራቱ አባን ማ ባየዳ ከገስቱን ገሩ ጥቆዳ መስኮታ ተኮኒ ገገሳ ጅሩ በካ ግብራ ሰንቲ እንዲለ ጉያ ተኮ ቦላን ኖርቼ ኩኒ ወደ ሱራ ይሸጋዳ Waajjirri lafaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiin kenna tajaajilaa si'ataa gochuuf teekinooloojiiwwan garaagaraa hojiirra oolchuun gama kenna tajaajilaatiin jijjiiramni kan mul'atu ta'us baay'ina tajaajilamtootaa waliin wal qabatee dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan akka jiranidha tajaajilamtoonni dubbifne kan himan. Ani kan taajjabee maali namni baay'ee jira, namni gibira kaffalu birrii kana mootummaaf galchuudha dhufee asitti taa'uu sarara hin jiru. Maskootii dabalanii odoo hojjetanii nama baay'isanii akka nama dafee gaggeessuu isaanirra jira. Isan taajjabeera odoo fooyyessanii sarviisii namaaf akka tolu odoo go'anii namni hojii dhiisee dhufa waan biraa kana fiixee bakka biraa deemee hojii isaa hojjechuu isarra jira. Anis akkuma hojii mootummaa baankiin hojjedha. Hojii kootiin achitti baddalaa jira jechuudha. Namni na eegu achitti akkuma kanatti wanni ta'aa jira jechuudha. Saniif odoo maskootii baay'isanii daddafanii gaggeessanii gaariidhaan jira. ከዚህ በፊት የነበረውን የዛሬ አመቱን ስለማውቀው አሁን ያለው ስትራቴጂ ጥሩ ነው። ዛሬ አመት እስቲ የተሻሻለ ለማዞር በመጣሁ ጊዜ እንዲህ ቁጭ ምንልበት ወንበር እንኳን አልነበረም። አምና ባለፈው አመት እንዲቁመን ነው የምንስተናገድ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን አልነበረም። አሁን ብዙ ነገር ተለውጧል። ከንዱራ ወሊን ወልበረ ቀበመሜዮ ኢላለሙ ጅጅረምኒ ጅራ ከናንዱራ ቴሶን አባድማ እንጅሩ ዳበኔ ተጃጅለማ ቱሬ namni odeeffannoo namaa kennus hin jiru. Amma akka ilaaltutti wanti baay'een jijjiiramee jira. Garuu humni namaa xiqqaachutu rakkoo ta'ee jira. Tajaajilamaan baay'eedha. Kan tajaajila kennu ammoo xiqqoodha. Kun otoo sirraa'ee
tajaajila sirrii argachuu ni dandeenya. Namni sitti gammadee deemuu ni danda'a. Si'a sadeen tokko dhufeen jira. Garuu haalli hojii isaanii kan biraatiin kan iddoo biraatiin wal bira qabde baay'ee fooyyee qaba. Haa ta'u malee wantoonni immoo jijjiiramuu qaban hin jiru. Kunis amma namoonni baay'een hiriira galanii baay'ee hiriira irratti rakkinni jira. Namoonni asii maamiltoota kana keessummeessanis waan baay'inni isaanii xiqqaate natti fakkaata tajaajila wajjiniin wal qabatee jechuudha. Kanaafuu kuni yoo fooyya'e kan karaa biraatiin yoo waliin badaalte baay'ee fooyyee qaba. Waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti rakkoolee bulchiinsa gaarii komii uummataa ta'aa turan keessaa dhimmi kenna tajaajilaa isa tokkodha. Kunis tajaajilli uummataa wal beekumsaa fi maallaqaan raawwatamaa akka turedha. Kun yeroo ammaa kana rakkoo abbaatti gochuun tarkaanfii sirreeffamaa fudhatameen fooyya'insi mul'achuu akka danda'edha. Itti gaafatamaan waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii obbo Amanuu Ballaxaa kan himan. Hojii bara darbee keessatti akka mana hojiitti xinxaalli gaggeeffamee rakkoowwan gurguddoon adda ba'anii jiranii kana keessa sadarkaa duraatti kan ilaalamu ilaalchataa fi gochoota karaa sassaabdummaadhaan akka mana hojiititti keessattuu kenna tajaajilaa maallaqaadhaan bitachuudhaan wal qabatee komiiwwan alaayis xinxaalammoo koreen qaamni qindaa'anii magaalaa gaggeesseen mul'achaa ture irra dhaabannee sakatta'insa gaggeessuudhaan inni biraa rakkoo ta'aa ture badiinsa faayilaa wajjin jechaadha. Abbaan dhimmaa yeroo adda addaa faayilii naalaa badee komiin jedhu ka'aa ture bal'aas ta'uu baatu kunis akka rakkoo ijoo mana hojiititti jechaadha kan ilaalamu. Kenna tajaajilaa keenya sadarkaa barbaadamutti geessisaa hin jiru waan jedhu sanii jechaadha kan adda baafannee kanarrattis tokkoon isaanii adda baasnee furmaanni kennamee jira jechaadha. Kana keessattuu karaa sassaabdummaadhaan wal qabatee bara darbe tarkaanfiin akka mana hojiitti fudhatamee jira. Hojjetaa adeemsa irraa kaasuu iddoo irraa kaasuu hojii bal'aan hojjetamee jira. Bara kanas immoo iddoowwan hawaasnis ta'ee qaamonni hordofii fi deeggarsa gaggeessan iddoo hanqinni jira jedhametti adeemsota adda addaatirraa ergan dhufee kaaseen jira jechaadha. Posta naannoo waliigala iddoo qaawwi jiru jechaadha. Kennama mana kana keessatti namoonni iddoon itti xiyyeeffatan jira. Keessattuu qabiyyee kennuudhaaf namni fedhii qaba lafarratti jechaadha. Tajaajila biraa kennuu hin barbaadu. Hojjetaa sadarkaa barbaadamutti amansiisnee adeemsota 17 mana hojii keessa kan jiranii adeemsonni 17 hojii akka qaban hojiin isaan ilaallatu qofa akka hojjetan adeemsa tokko keessaa ba'anii adeemsa biraatti keessattuu kaartaadhaan wal qabatee hundi naannoo sanitti duuluu jira waan ta'eef ilaalcha san keessaa bahee namni adeemsa isaati irratti siistama eegee yaa'insa isaa eegee akka hojjetuuf orienteeshinii gabaabaadha kenninee kan seenne san boodas iddoowwan qaawwii kenna tajaajilaati irratti jiru ilaallee naannoo nama 9 hojjetuma keessaa rishaa filgoonee nama lama immoo adeemsa irraa kaasnee jira jechaadha. Rakkoowwan kenna tajaajilaa wal qabatee namni deddeebiidhaan wal qabatee erga dhufee torbee sadan gara keessa naannoo sanitti wanni furree jira. Waajjirri lafaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii adeemsa hojii 17 kan qabu yoo ta'u yeroo ammaa kana hojjettoota deeggarsaa fi ogeeyyii dabalatee hojjettoota 68 tajaajila kennaa akka jirudha. Waajjirri lafaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii kenna tajaajilaa si'ataa gochuuf qonnaan bultootaaf foddaa kenna tajaajilaa qofaatti kan bane ta'us tajaajila gahaa argachaa akka hin jirredha qonnaan bultoonni dubbifne kan himan. Wanti taajjabe amma biiroo gibira kanaafan dhufe biiroo gaafan biiroo qonnaan bulaallee kophaas ni goone maskootii jedhu amma immoo akkasitti gaggeeffamaa hin jirru kun walumatti bakka tokko waan ta'eef baay'ee asitti tagulaalla'aa jiru. Har'aan guyyaa lama namnis waan baay'ateefu biiroon kun oduun qotee bulaa kophaa ta'ee gaariidha. Maaliif qotee bulaan asitti deddeebi'uu waan hin dandeenyeef horii eegaa amma gizee hojjaati kanaafuu gibira gabbarachuu waan dhufneef biiroon kun akka kophaa nu ta'uun jedha. Tajaajilli gaarboodoo ta'uu bakka tokko waan ta'eefu bakka waliin ga'uu dadhabama. Waliin ga'uu waan dadhabameef qotee bulaan fi warri magaalaa dhufus waan jiraniif qotee bulaan immoo asitti tagulaalla'aa jira. OBN kan keenya beekna komii uummata Oromoo galmaan nu ga'uudhaaf
amma sirriidha iddoo tokko tokkotti nuuf hojjetu iddoo tokko tokkotti deddeebiin jira. Deddeebiin kun amma keessawwan waajjira lafaati irratti baay'ee komachaa turre amma ta'e tokko xinnoo gadi nu bu'ee jira amma ta'e nu laalameetu nu kennameera. Kanaafus hin jira. Qabiyyee keenya mirkaneessuudhaaf qabiyyee qotee bulaa mirkaneessuudhaaf ammi ta'e arganneera ammi ta'e immoo warri hafee hin jira irra jira immoo kan ilaalanii qotee bulaa kana lafa isaatti irraa kan ka'e kana koreenis hin jira warri bulchiisa magaalaa ilaalee baatee eenyu kan argatee yeroo qabiyyii isaa eenyu hin arganne addaan baasanii isaa kennuudhaaf dirqama hin qaba bulchiisni magaalaa hin jedhaan. Foddaadhaan wal qabatee dhuguma foddaan qonnaan bulaa banamee jira garuu immoo torbee lamaan darbe kanarraa kaasee nuti gandatti gadi buusne ogeessa keenya guyyaa lama gandarratti sagantaan ba'ee fi guyyaa lama achitti akka hojjetan guyyaa lama immoo qulqulleessa sanadaa asitti akka hojjetan guyyaa shanaffaa faayilli hojjaa duraatii hanga kamisaatti ba'e jimaata deebi'a faayilli isa faayilli namaa guyyaa jimaataa abbaa iddoo qabata waan ta'eef guyyaa kana afran ogeessaaf sagantaan ba'e akkasitti hojjetanii abbaan dhimmaa beebii qonnaan bulaan dhimma garaagaraati dhufaa kan hubannoo hin qabnes jira foddaa isaatiin kan hin fayyadamne garuu immoo rakkinicha anas jiru qofa osoo hin taane sadarkaa gandaatitti furmaata akka argatuuf jechaadha kanaa gaditti kan gadi buusne waan ta'eef rakkoon hubannoo rakkoon xiyyeeffannoo jiraate naannoo kanatti ilaalle wanna sirreessinu jiraachuu danda'a. Qabiyyee durii waliin wal qabatee qonnaan bultoonni akka hin deddeebineef sadarkaa gandaatti qulqullaa'u akka qabu ta'ee akka jirudha. Kanaanis kaartaan kaartaa irratti akka hin baanee fi lafa mootummaa baankii lafaatti galchuu irratti hojii guddaan hojjetamaa akka jirudha. Foddaa qonnaan bulaa kan banneefi qonnaan bulaa kanaaf sarvizii yookiin tajaajilli isaa akka saffisuuf warra kaa wajjiniin abbaa dhimmaa wajjiniin akka yeroo isaa hin qisaasneef bara darbesi foddaa qonnaan bulaa kanaa harca'ee kan dhufurraa kan hafe gadi buusneerra ogeessa gadi buusneerra otoo ogeessa gadi buusiin fuuldura ganda afur qabnaa ganda arfaniif caasaaf awaarnesii uummataaf kennaati namni ol jooruu qabu ragaasaa achumatti sassaabbatu jennee jirra. Kanaafi kan inni haphateef yookiin namni kananii maaliif karaa foddaa kanaa maaliif akkasitti taane kan jedhamu ogeessa gara qeessaatti ergineerra. Hundi beekeetti fayyadamaa hundi beekeetti fayyadamu garaagarummaa jiraachuu danda'a. Amma inni guddaan kan haphatee fi kan itti mul'achuu dide ogeessa gadi bobbaafneerra. Ogeessa seektaraa baafnee deliberately gadi bobbaasneetu jira. Gara qe'ee qonnaan bulaatti siqaa as dhufee taa'uu qabu. Ganama ragaa isaa geeffatu guyyaa immoo oomisha isaa oomishatu. Ganama waaree booda ragaa isaa fidatu ganama boojii isaa hojjetatu jennee jirra. Ergaan ani dhaamuu barbaadu qonnaan bulaa magaalaa keenyaaf ogeessa gara ganda keessaniitti ergineerra. Olin joorinaa gara seektaraatti asin dhaabatiinaati ogeessa gaddaa caasaa gaddaa biratti ergine waan jirruuf itti dhiyeenyaan ganama lamaa walakkaarraa kaasaa tajaajilamaa hojii keessanitti deebi'a kan jedhamu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Qonnaan bultoonni bara 2002 daandii federaalaaf jedhamee lafti irraa fudhatame beenyaa manaa malee kan lafaa hin arganne kenneen jedhanis OBN sagalee uummataatti himanis ni jiru. Dhimma lafa karaa federaalaa kan jedhamu tokko nan qaba ammas isaa deemaa jirra. Tanaan dura bara 2002 federaalli karaa nurraa fudhateera. Karaa laga Xaafoo kan laga Daadhii amma ga'utti hoo beektan asi 97 eegalee amma laga Daadhii ga'utti asuma magaala tokko taate karaan qaxxaamuraa jira. Rakkoon guddaan isa baga dhuftanii nu gaafattan karaa san deemtanii nu laaltanii bara san beenyaa furanneerra beenyaan furanne suni mana qofaaf lafaan nu kennan. Amma imma san nu laambisanii federaalaa dhufee nu qotee bulaadhaa jiraatadhaa hoosan maaliif nu gaafatanii waa'ee manaa qofaaf isin kaffallaa biqiltuu irraa qabdanii qabeenya achi jiru nuun jedhan malee kan lafaatiin nuun kennin. Amma immoo maqaan kun deemee dhufee haala qotee bulaatii akkam goona kan jedhu qaama ilaallatu warra bulchiinsa magaalaa kanarraa gaafachaa irraa ragaan illee achi nu dhufeera nu laambisanii raatee nu hin hafne maaliif hafee maaliif nu hafee maqaan keenya suni akka carraati misooma jedhame bara 2001 jennee gadhiifne lafa keenya kaaree 2500 kan ta'u kan gadhiise karaa federaalaa kana jecha federaallis hoo ta'e misooma hoosan gadhiifne san amma qabiyyee keenya san nu kabajamne bulchiinsa magaalaa san bulchiinsa yeroo sanii san lafuma qofaaf yannu kennee jecha gaafanneerra gaafannaan amma maaliidhaan jedhame kan federaalaa suni maqaan deebi'ee dhufeera maqaa gara nama 25 asitti nu galee raawwatee laficha san beenyaan sun nu kennamu qabaadha misooma komiidha kun komii kana bulchiinsa kana gaafachuuf an dhufe
yaa amma beellamee waaree booddee naan jedhame waan ta'eef gara saataan deemaa jira. Komiin akkana kana dura nu bira hin geenye garuu immoo lafoota yeroo sanii mootummaan beenyatti kaffale bara darbee himaaxaan ijaaramee ijaarsi yeroo jechaadha irratti ijaaramee carraan hojii akka uumamu gochuuf gaafa yaalamu namoonni lafa kiyyadhanii dhorkan turan. Boodarraa gara mana murtii deemamee qulqullaa'ee lafti mootummaan beenya akkatti kaffale adda ba'ee qonnaan bulaan akkasitti deebii argatee jira. Rakkoon jiru kaa'amma guutumaa guututti rakkinni hanqinni sun hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu 2006 dura akkaataan qabiinsa ragaa mootummaa laafaa ture. Lafti beenyatti kaffalame koordineetii hin qabu. Kaabaan kibbaan dhihaan jedhamee kennamaa ture. Qonnaan bulaan tokko tokko hunda miti iddoo qaawwasan waan beekaniif iddootti komii kaasan jiranii saniin ala garuu qonnaan bulaan dhufee beenyaan argame komii akkasiin qabaadhee hin jiru qulqulleessinee akkaatuma barbaachisummaa isaaniitiin deebii kennaa jirra amma reewu dhufanii keessummeessina jechaadha rakkoo akkasii garuu nan qunnamne. Bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii qabiyyee qonnaan bulaaf deebii kennuu waliin wal qabatee hojii gaariin hojjetama akka jirudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii obbo Barisoo Tamasgeen kan himan. Tajaajilli lafarratti nuti milkoofne irra jennee ilaallu keessa baay'eensaa intarastiin jiru qabiyyee qonnaan bulaati magaalaa kana keessatti jechuudha. Lafarratti hojjennaan homaa tajaajila mara hunda yoo akka hojjennetti ilaalla jechuudha. Muuxannoo qabnu irraa amma gaafa ilaallu. Daldalaa salphaadhaan, kaanii salphaadhaan lafarratti hojjennaan waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf bara darbee si'aayina si'eessuudhaan tajaajila nuti seektara qofaatti laachaa jiru har'as jechuudha. Karaa lafaa ogeessa sadarkaa gandaatti gadi ramannee jirra. Fakkeenyaaf ganda arfan irratti karaa waajjira lafaa ogeessi gadi bu'ee jira. Hanga gadi bu'e maaliifi hanabbaa abaluu qabiyyeen isaa eessa? Birgisaa gajjallaa irraa ka'ee uumamee orgaanaayizdi ta'ee sadarkaa gandaatti appiruuf ta'ee manaajimentii lafaatti ol dhufa. Duri isatu lafa koo qabiyyee koo jedhee gajjallaa sanaa ka'ee waajjira lafaa dhufee iyyata. Iyyatee gaggalatee booda argata. Bara darbe muuxannoo nuti goone qonnaan bulaa kana ol hin joorsinu itti adeemuu qabna jennee ogeessa dhimmi ilaaluu fi alaafinnetii yookiin itti gaafatamummaa kan fudhatu sadarkaa gandaatti gadi buusne qonnaan bulaa sana karaa qulqullummaa qabuun eenyu qonnaan bulaan eenyu abbaan qabiyyee kan jedhamu sun sadarkaa gadiitti lafa kan bulchu ganda isaatii gaditti immoo zoonii isaarratti beekama safara isaatti beekama ragaan jalaa baduu danda'a lafti kan isaa ta'uu danda'a bu'uura heeraatiin bu'uura seeraatiin qajeelfama lafaatiin lafti kun eenyuuti kan jedhamu gajjallaatti ogeessi qaama dhimmi ilaalu wajjin fixee akka inni ol dhufu godha jechaadha. Ammas daataa kana sassaabaa jiru. Sana booda maanaajimentii lafaatiin immoo hin ilaalama. Appiruuf ta'a dhumarratti abbaa qabiyyee sanaa ta'uunsaa erga beekamee seeraan dambiidhaan qajeelfamaan kan ta'e sana qabiyyee isaarratti kaartaa argata. Dur waggaatti yookiin 30 yookiin 20 kan laatamu qabiyyee qonnaan bulaa. Bara darbe 1560 laanne. Hankurmaana kanaa jechuudha. Amma kan waggaa isa dur 30-40 laatamu gara qonnaan bulaan 86 qabiyyee kaartaa isaa fudhatee jira. Kurmaana kana 86. Salphaa miti nama tokko qulqulleessuu yeroo birookiraasiitti dhufnuu fi hatumsi keessa jiraatu nama tokko waggaa tokko. Yeroo immoo tajaajilli kun lafa qabata jettee qabsooftee toora qabsiistu ji'a tokko keessatti kurmaana tokko keessatti hojii kan achiif goona. Amma kan hojjechaa jirru ganda arfan irraa funaaname iddoo tokkotti qonnaan bulaa kun karaa beekamtii qabuun bara darbees nama 500 al takkaatti laanne bara kanas iddoo tokkotti sarbooniidhaan laannaafi jennee jirra. Gaafa laannu garuu akkasitti kaartaan laannu. Tokko qaama dhimmi isaa laalu akka laatu goona. Kan lammaffaa akka aadaaf duudhaa keenyaatti seerri akkuma jirtu ta'ee lafa fudhatu kan akka gurgurre akka balleessine mirga kennameefii kan akka inni kunuunfatuuf addabaabaayyitti uummata fuulduratti laannaa fi loosnee laannu dallaalaan otoo harkaan fuudhiin inni kaan intarestii irraa qabu otoo irraan fudhatiin kana barbaadna aduu jalatti jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti kenna tajaajilaa waajjira abbaa taayitaa koonistiraashiniis ilaallee jirra. Kan duriira fooyya'insi yoo jiraateeyyuu ammayyuu deddeebbiin abbaa immaa akka jirudha. Tajaajilamtoonni dubbifne kan himan. Lafa investimentii mootummaan nu laatee irratti gamoo jalqabuudhaaf sanaaf waajjira koonistiraashinii dhufne. Jijjiirama guddaatu jira. Keessumaa waggaa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf teekinooloojiitis fayyadamanii tajaajila kennaa jiru. Baay'ina namarraa kan ka'e irraa kan hafe gama kootiin waan hin taajjabe namni badaa deddeebi'aan jiru seeraan nama keessummeessu dhaabbatanii keessummeessu. Waggootii darban keessa hojjetaan biiroon galuu beekta sa'aatii
muraasa hojjetaan biiroo taa'ee hojjeta ture. Amma garuu hojjeta hunduma sa'aatii barbaaddetti dhufte biirootti argatta. Fakkeenyaaf kaleessa dhufeen ture sa'aatii misaatti kan isaan misaa isaanii dhiisanii na deeggaraa turanii. So keessumaa nu investment irratti hojjenna. Sanaaf immoo carraa guddaadha. Waan gaariitu jijjiirama guddaatu jedhee yaada gama kooti. Kan kanaa dura rakkisaa ture dhugaa dubbachuudhaaf as qofa miti guutummaa biyyattii keessatti hojjetaan sa'aatii kabajee biiroon galuu tajaajila tokko kennachuu fudhachuudhaafis argachuudhaafis hojjettoonni ija keessa ilaalan jiru harka keessa ilaalan jiru waan sababii xixiqqootiin birookiraasiitti baay'isan jiru sun I think amma akka magaalaa keenyaatti magaalaa Laga Xaafoo keessatti baay'ee hir'ateera jedhee yaada gama kootii jechuudha baay'ee hir'ateera jedhee yaada gaariidha. በአንድ መስኮት ነው የሚያስተናግዱ እንደ ህዝቡ ብዛት በሁለት በሶስት ቢያስተናግዱ ሰውም አይጉላላ። Eeyyama ijaarsaa haaromsachuuf dhufe tajaajilli kennamu fooddaa tokkoonidha. Tajaajilamaan ni baay'ata. Akkaataa baay'ina namaan fooddaa 2-3 otoo hojjetamee gaariidha. Namnis hin deddeebi'u. Kanaafuu rakkoo guddaatu jira. Eeyyama ijaarsaa haaromsachuufan dhufe boru sa'a 5tti koottu naan jedhan. Hin dubbatama malee tajaajilli tola argama jedhee hin yaadu. Waajjirri abbaa taayitaa koonistiraashinii bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii adeemsota hojii qabu keessaa adeemsi dizaayinii gamoowwanii fi adeemsi daandii fi bishaanii akkasumas adeemsi industirii fi koonistiraashinii isaan ijoodha. Adeemsonni hunduu gama kenna tajaajilaan ciminaa fi hanqina mataa isaanii akka qabanidha. Obbo Messalee Solomoon itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa koonistiraashinii bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii kan himan. Hojii rishaafilingii hojjenne keessatti adeemsa daandii jira kan jiru siivil injineeringii jira gamoo jira kan jiru siivil injineeringii jira adeemsi daandii kun garuu yoo baay'ate 6-4 kan hojjetu hojii nu garuu hojii dabalataa kennuudhaan namni akka adeemsa dhaqee deeggaru gochuu rajii wal qabatee cimnoonni jiran kun jira haa ta'uuti hanqinoonni guddaan mul'atu garuu sirni hordoffiif deeggarsa keenya piroojeektii mootummaaf miti mootummaa irratti hanqina haa qabu magaalli bal'aadha ganda 4 qabna ogeessa tokko ganda tokkotti kan qabnu haa ta'uuti garuu hojii sana akkaataa barbaadamu sanaan ba'amee hordofamee ilaaluu irratti hanqinni loojistikiis humna namaas jira sanammoo qaama laajinaa sunni waan jiru deemaa akka jiru. Bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii kenna tajaajila iddoo tokko hojiirra oolchuunis dhimmoonni waggoota dheeraatiif uummata deddeebisaa turan hedduun isaanii furmaata akka argatanii fi argachaa jiranidha. Tajaajilli iddoo tokkoo sun yoo lafa dhaqee koonistirakshinii dhaqaa yoo koonistirakshinii dhaqee iddoo biraa dhaqaa yoo iddoo biraa dhaqu kana gidduu waan naanna'aa ooluuf namni keenya bo'aa ture. Tajaajilli iddoo tokkoo kun garuu namoota sana achumatti argata. Waan inni kute keessaa tokko olii gadi jooruu fi nuffuu namootaati. Deddeebbii abbaa dhimmaa kutee jira. Inni kun nu fayyadeera. Namni karaa kanaa deddeebbii irratti amma komii nutti baay'isee hiriiree dhufu hin jiru. Hundeerraa citee komiin qulqullaa'eera hojii guddaa ganaa nu gaafata. Jalqabbii nama jiru garuu nama jajjabeessuudha. Maaliif koonistiraakshiniin achi jira, investimentiin achi jira, daldalli achi jira, lafti achi jira, hundi achi jira, galiin achi jira, achittiin argata jechaadha. Isa kana amma maal goona tootaalii gara fuulduraatti yaadaa kan jiru namni iyyuu iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo dhiisee onlaayin sarviisii seektarii seektarii goona jenneetu kan dhama'aa jirru amma. Humni keenya nu daangessee xinnoo lafarra nu waaqotatu malee idduma tokko taa'ee waa hunda idduma tokkotti fixatee ba'uu akka inni danda'u. Kan dhimmisaa ilaalu jechuudha. Azza inni approve gocha deebi'ee namni sun iddoo dhaqee sanaatiin iddoo waa mirgisaa iyyatee uumame sanaatiin gara dhaqee isaa fi mirkanaa'ee naanna'ee deebi'ee harka isaa ga'ee deebi'uu danda'u sadarkaa akkasitti deebi'uu qabna sadarkaa jennuu qabna. Kanaaf deddeebii uummataa nurraa kuteera abbaan dhimmaa hojii isaatti akka deebi'u godheera yoo deddeebi'ee akka duriitti kan lakkaa'amu miti jechuudha yookiin waggaa lakkaa'u hojii lakkaa'u miti amma jechuudha yoo keessiin isaa qulqullaa'u jenne malee. Kana malees waajjirri abbaa taayitaa koonistiraakshiniin ijaarsa pilaanii magaalaa hin eeggannee fi orkaa mana murtii qaban dhaabsisuuf aangoo seeraa akka qabudha. Kanarratti abbootiin dhimmaa hubannoo gahaa qabaachuu akka qabanis himameera. Waajjirri lafaa kaartaa kenna. Kaartaan kenname sun pilaanii magaalaa dhiitamoo insimata mirkaneessinan. So ammas namni kaartaa iddoo giriinarii irratti iddoo istaandaardii magaalaa wayi pilaanii magaalaa ajajuu alatti hojjetee fide. Kamu hojii keenyatti aangoo keessummeessuu hin qabnu. Sana gochuun garuu abbaa dhimmaan sun mana mootummaatti fidate malee waan sana mana dhuunfaatti hin fidanne. Kana hojii maata mana hojii sana goonee ittiin deemna. Lammaffaa dhimmoota kanaa furuudhaaf abbaan taayitaa koonistiraakshini bulchiinsa magaalaa kanaaf waajjirri lafa magaalaa kanaa karoora waloo jedhamu baafannee dhimmoonni akka sanaa godhamu qabee
eenyudha kan kana godhu abbaa dhimmaa kana jennee hoogganaa haaraa amma dhufee jinis kan duraan ture jinis dhimmoonni hojjechuuf deemee jira. Kanaaf hojii walii garaa keessatti maaliif dhaabbata akkamitti dhaabbata aangoo hojii qaba aangoo hojii qaba. Peementii gaafa kaffallu peementiin abbaan piroojeektii kaffale sun faayinaali nuti appuruuf godha. Kaartaa waajjirri lafaa kenne faayinaali nuti appuruuf godha. Kaartaa sana irratti immoo istaandaardiidhaan gamoo gaafa ijaarratu immoo gamoon ijaaramu sun akkaataa pilaanii magaalaatiin deemaa jiru kan jedhu aangoo olaanaa abbaa taayitaa konistiraakshiniitiif kenname jechuudha. Kanaaf hordoffii sana keessatti sababoonni nuti dhaabbatan tokko kan mana murtii lammaffaa akkaataa istaandaardii jechuu dhabu. Akkaataan istaandaardiin sun maali? Tokkoffaa kaartaa irraa eegala. Kaartaa sana ta'ee dhufee immoo nu biraa G+1 fudhatee hubee bakkeetti viillaa ijaareetu borjijjiirraa maqaa raawwata. Kun immoo galii magaalaa hanqisuu keetti karaa saabdummaas hamaa hangatii nama saaxiluudhaaf ta'uu gatii hin qabneef. Nu biraa kan boo G+1 balafatti kan hojjetamu viillaa osoo jijjiirraa maqaa gaafa godhamu viillaa sana hojjeta. Asbuultii jedheetu viillaa sana kun galii magaalaa hir'isuudha. Galii magaalaa hir'isuun immoo deemnee hojiiwwan bu'uura misooma magaalaa diriirsuu inni tajaajilaa fayyisuu keessatti wanta hamaa ta'uudhaaf dhimmoonni akka sanaa hin jiraatu. Garuu deemee dubbiin komii uummanni kaasu kun gatii nu dhaabbisneef duwwaa hin ta'in nus akka waajjiraatti akka ogeessaatti hanqina jiru sana immoo qorannee abbaatti kennee deemuu irratti immoo filaaloo qabu immoo nan kaasu. Bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhis ijaarsa seeraan alaa ilaalchisee pilaanii magaalaa kabachiisuuf xiyyeeffannaan akka hojjetudha. Magaala tokko kan magaalaa ishee balleessu pilaaniin tiksamuuf dhiisuudha. Hojii keenya inni guddaan magaalatti pilaanii magaalaa eeguudha, galii magaalaa guddisuudha. Kana lamaan hojjennaan magaalli nama guddata jechuudha. Kana keessaa pilaanii xiyyeeffanneetu jira. Ijaarsi seeraan alaa fedhiinsaa jira, haayi dimaandiitu jira. Tarkaaffii isin fudhattanii fi ejjennoo isin qabdan kan jedhamu bara darbes tarkaaffii guddaa fudhanneerra nuti. Mana diigneerra, qoxaarii diigneerra, qoxaariin illee galeera shiraan. OBN akkasuma miidiyaa irratti hojjetee jira. Gara heektaara 31.4 galii goonee jirra bara darbe qofaa jechaadha. Kun arseerummaa kan qabudha. Akkatti eegaa jirru tokko karaa tajaajilaa eegaa jirra. Namni ijaarsa seeraan alaa irratti ijaare mirga bishaaniif mirga ibsaan qabu. Gama tokkoon ijaarsa seeraan alaati kallattii biraatiin tajaajila bishaaniif ibsaa kennitee diiguu jechuun mirga uumaa mirga namaa sarbuudha jechuudha. Isa kanaan hawaasni keenya bal'aan hubatee jira, warri hubanne ammallee akka waan mirgi isaa dhiibameetti ilaalaa jira jechuudha. Ejjennoon keenya inni jalqabaa hojii keenya inni jalqabaa lafarratti tokko tajaajila keessaa kaadaastera kan biraan immoo ijaarsa seeraan alaa diiguudha. Egeree dhaloota boruuf magaalaa kana dabarsuu waan qabnuuf ijaarsa seeraan alaadhaaf hin eeyyamnu jechuudha. Tajaajila si'ataa fi iftoomina qabu hannarraa bilisa ta'e tajaajilamtootaaf kennuuf itti fayyadamni teeknooloojii murteessaadha. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhis tajaajilamtootaaf haala mijeessuun teeknooloojii kenna tajaajilaa si'eessuu danda'an hojiirra oolchee jira. Kanaanis gama kenniinsa tajaajilaatiin fooyya'insi mul'achaa akka jirudha. Hojii keenya hunduu tajaajila keenya si'eessuudhaaf hojii teeknooloojiitiin deeggaramuu qaba kan jedhamu sun ejjennoo keenyadha. Kanarraa kaasneetu kan nuti lafarratti iffooyitaa guddaa arganne teeknooloojiidhaan fayyadamuudhaan. Maal argannee jirra? Namni akka kaleessaa dosee qonnaan bulaa gataa jiru. Namni akka kaleessaa abbaa dhimmaa qixxa lamaan deemsisaa hin jiru. Namni akka kaleessaa nama beellamee hin hafu yookiin bakkeetti beellamaa hin jiru. Har'a hanga danda'amaa ta'etti sarvizii karaa teeknooloojii kennamu yeroo nuu qusateera giriivaansii yookiin komii uummata nurraa hir'isee jira.